Fatte irriba rafuu anooti qame halkaniif guyyaan boqonnaan dhabe taa'insi eegaa nabbiin kutu si maleen fadhu hamma dhumaattu kootu maaloo kootu anaaf jedhi kootu si malee jireenyaa dacheen namni jooytu. Ati si beekta otoo naan galiin otoo ani beeki maaliif dallanta masin eegaa hin dhufte je'ee nala ilaala otoon deebi'iin achumaan haftee bitaan agare amma lalmala natti hin deebiin narraa fagaatte ta'an hin beekiin natti mufatte anfiran qabuu ni beekta ture eenyutan obsa anoo si malee kootu maaloo kootu anaaf jedhi kootu si malee jireenyaa dacheen namni jooytu. Otoo na beektoon si dhabee jiruun akkanan taane anumaan beeku maan arginee deemu kee malee jaalala dhiibuun bargaarii miti maqaafuun tolu ni deemte je'ee wal lolle je'ee ormatti odeessuun annatti hin tolu. Jaalala koo walaalte malee badhaadhumnoon dhufaa olee bubbulee eega horiin jaalala narra si jaalee beenuuf kan koo kan kee dhumti isaan tollee hiika jaalala koo walaalte malee badhaadhumnoon dhufaa olee bubbulee eega horiin jaalala narra si jaalee beenuuf kan koo kan kee dhumti isaan tollee ayyalaalatu shakkii ayyalaalatu wayyoo ayyalaalatu shakkii ayyalaalatu akkas na gootee oduun si jaalla jettu. Fira kootiin gargar bahee fira faana gargar bahee kan si dinquun si filadhus yaanni kan kee yoomnaaf tahee ofittummaan kee sumaaf tahee kan si dinqu awwaalamaan dhabduun tahee kanan gaafu kan na aarsu bifam tokkoon meeqan du'e bifam tokkoon meeqan du'e. Garte amma meenaa himii sababni itti naannootu maaluma na kuuftu amma talayaa iyyanaa kanuudhaama maal guyyaa keessaan garte amma meenaa himii sababni itti naannootu maaluma.